michuduga ya la seko magal Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan baga viidiyoo har'aa walitti deebinee warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu warri duraan maatii turtan baga walitti deebinee har'a wanni hin qabadde dhufee warroota yeroo baay'ee gaafii komintii irratti na gaafatan wantoota akkanaa jechuudha wantoota akkana jechuudha. Innaa maaninni har'a akkuma hirribaa ka'een ani yeroo baay'ee yoo hirribaa ka'u wantoota adda addaa fuula kunneen fayyadama jechuudha YouTube irra ilaalee. Innaa erga na gaafatanii wantoota ani fayyadamu keessaa maaliif wantoota fuula namaa habuuba wanti namarratti babbu'an fuula keerratti wantoota adda addaa babba'ee hin beeku garuu fuula koo zimjaleetu wantoota adda addaa na fayyadama. Innaa wantoota fayyadamu baay'eetu jira garuu sanneen keessaa kan habuuba balleessuu fi kan fuula namaa xiqqoo las godhu bareeda jedhee kan yaade jechuudha. Wantoota fayyadame keessaa bareeda kunii irraa waan gaarii argeera jedhe tokko isinitti agarsiisuun barbaada. Innaa na wajjin tura. Amma kana Nescafe mana keessa Nescafe kadhabe hin jiru warri ijoolleen biyya arabaa hojjettanii kun immoo nashaadha. Nashaa waraqata isaa keessa kanatti naqeen jira jechuudha. Yeroo supermarketii dhaabbitan duraan nashaa yeroo binnu waraqatuma wajjin teessisna turre amma sababa koronaaf mee asitti naqee jechuudha. Maaltu nashaa jechuun duqeetti akka biyya keenya baay'ee daakamu keessa jechuun daakuun biyya kanatti ayinata baay'eetu jira. Kun ammoo duqeetti baay'ee jechuudha nashaa jedhama afaan arabaffaatiin. Innaa kanaa fi kana bishaan ho'aadhaan walitti naqxanii innaa sin agarsiisa akka itti godhamu na turaan wajjin sin agarsiisa. Innaa fuula keessan dibattanii baay'ee bareeda. Innaa dhibee maayini kana niqonna shaachuudhaan xiqqoo maaliif amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee hanqulaalee killee fi wantoota adda addaa hirdifamu namni yoo fayyadamu karaa firijii keessa godhee kaza buriis iftaan isin fayyadamu. Kuni garuu guyyaa guyyaadhaan haaraa gootee fayyadamuu qabda maaliif hintin jira hin gugguga dhiqqeessanii fayyadamtan yeroo fayyadamtan malee ol kooftee boritti fayyadamuu jechuun dandeessu ta'uu hin gugguga akka hirdifan. Ana keenya wantoota adda addaa waan shamu jaatu diri keessa godhee kaayee jira kan fayyadamu yeroo hundee qopheessee kana garuu ol kaawwamsaa hin gugguga waan ta'eef jechuudha. Ana kun bishaan godha. Dibadhees agarsiisa akkasuma yeroo guguu haala isaa dhiqadhee waan deebisee agarsiisa na wajjin tura. Innaa amma immoo fuula koo sirriitti dhiqadhee fuula qulqulluutti dibachuu waan hin qabuuf badagaraatti illee akkuma hirribaa akka ittiin jira waan mijachuu barbaadu beektaniitu shamarran takka takka yoo meekaappiin dibatee yoo ofiin tuttulche hoo maaliin jedhee miidiyaatti hin baatu viidiyoo fi waraabdu suuraan kaatu naan dantaa koo miti of ta'uun jaaladhaa yeroo tokko ni bakka. Innaa daqiiqaa 15 akka tursiif tokko furdisaa okkee Nescafe sirriitti itti godhama. Garuu yeroo hojjettan kan guyyaa tokkooti bishaan baastanitti hin naqina. Bishaan ho'aadha beekamu. Na kanatti ነገሩን እንዴት ነው ሲነጋ ሲመሽ ሀሳቤ ላንተ ብቻ ነው. Sagalee kana namni sirba rabbiif jedhaati. Alaanteen ayisakalenya katagabees tere qarraalenyi. Sagaleen koo bu'aa kun ta'u. Innaa akkatti dibattanii daqiiqaa 15 tursiistu jechuudha. Okay? Anama daqiiqaa 15 amma hirribaa kee waan ta'eef buna illee dhugni yaa rabbi kee maal fakkaadhas ta'u. Innaa buna dhugaatiin daqiiqaa 15 tura kaza maal akka ta'u argitan daqiiqaa 15 booda kaza jiruun dhiqadhu sin agarsiisa. Kaza ergasi garuu kaza jechuun ani afaan oromoo qulqulluu yoo mana isaa yaa rabbi kun amma kun irraa hafee ol kaa'uu danda'u ganna keenya qabala sababni isaan gugguga waan ta'eef jechuudha. Innaa kana fakkaata. Inni wajjin tura daqiiqaa 15 booda waliin deebina. Amma daqiiqaan 15 gahu bunaa fi kana dhugaan jira. Yeroo hundayyuu sababa sooma ta'eef yaani hanga dhiqadhu kana dhugaa jira. Yoo waan sooma ta'eef okay ani soomu kiristaana. Warra soomu duratti nyaata hojjedhee nyaachuu maal dhugaa rabbi ishee minna qaba. Kanaaf akkanuma kana argitan kana bunaa fi akkatti waan ta'e nan dhugaa saniin achi galgala yeroo isaan nyaata hojjennee manaamni jennu sanuma wajjin nyaata nyaadha jechuudha. Innaa soomu waadhullee anis jechuun kiyya wantoota akkanaa dhugullee soomaan jiraachuudha. Guyyaa 5 femi bitachuu kan
daqiiqaa 15 caalaan ture daqiiqaa 20 ture achumaan hojiin eegalee buna dhugee ምናምንና አልኪተኒ አከታው እና ጋሪ ተኤ ጉጉጌ ዘርስሪ ማለቹላ አመሞ ዲቀዴ ሲነገሲሳ አማ ዲቀዴን ፔዝራ አርገዘ ፉለካኩ አሬዳዳ ያኒ አስወንተ ዲቆ ተካል ቱሬዩ በደዝራ ሀቡብ ምናምን እንጉጉስ ከዱጋ ሂንበለሳ እና ይሮ ባየሙ ሞር ወንቲ ሲፈየደሙ ቀብደን ጀቹላ ፉለከሰኒ ሰከና Duga baay'ee bareedaadha. Yeroo hunda galgala baasilii qabaachuu qabdanii baasilii dibattanii bultanii ganama saamunaan dhiqattanii wantoota kana yoo fayyadamtan fuula keessaniif gaariidha isiniin jira. Ani baasiliin yeroo hunda yoo fayyadama baasiliin kana guutuu fixee gadheessa haaraa inna waan keessanii isiniin jiraati akkanatti gootanii imbaasina jiraafetti nama gurraachisa yoo baay'isa waan ta'eef. Inna akkasii zikkiruma akkana gootanii dibattanii jechuudha. Nama fuulli koo waan hin goggoineef yeroo goggoginan dibadha. Ganamas akkasumatti xiqqoo harka keessanitti maramna. Kan isiniin jedhaa wantoota haaraa wanta YouTube irraa argu hunduma isaayyuu hojjedhee isin agarsiisa waan ta'eef isin ammoo wanti isin irraa eegamu laayikii, koomentii, sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedhaa wajjin tura yeroo hundayyuu. Laafii isin jaaladha.